Good ammas Sumayyaan Roosaa irratti diraamaa ajaa'ibaa ta'e hojjette. Akkuma kana dura karaa namaa bilbiltee waamsifte har'as karaa namaa bilbiltee waamsifte jechuudha. Sana dura garuu viidiyoo mana teessee waraabdeetu turte jechuudha. Kana dura qoricha dhugdeetti Roosaanii anatu ishii arginaan kana irra geesse. Ani immoo natti hin tolle waan ta'eef dhaqee dhiifama ishii gaafachuu hin qaba. Maaliif inaaffite akkasin naan hin jenne yoo jettullee dubbatteetoo jirti jechuudha. An akka ishiin hin miidhamneef an akka ishiin maal hin taaneef jettee dubbachaa turte jechuudha. Haa ta'u malee dhaaxxee argiteetoo jirti jechuudha. Roosaan nama biraati kan ishiin eegaa jirtu jechuudha. Ishiin kun immoo karaa nama biraa bilbilchiiftee fi balbala saaqattee mana wayii keessaa gaditti baate jechuudha. Asirratti ani kan hin jedhu jechuudha. Roosaanii nama jabduu nama gaa'ela argitee gaa'ela keessaa baate lammata gaa'elatti seenuudhaaf jirtudha jechuudha. Namni tokko ammam garaa laafuyyuu ammamee qajeelaa ta'uyyuu kan isa miidhuu fi kan isa miine adda baafate beekuu qaba jechuudha. Amma ishiin duubarraan dhuftee gaafa ija ishii qabdu innaatee siidhaa edaa Sumayyaa jetteen jechuudha. Eeyyuu anadha. Anatu nama si bilbilchiisee si waamee jettee jechuudha. Mucayyoon innaatee jechuudha. Sana dura bilbila hin beenne bilbila namaa jechuudha. Eenyu akkana ta'e kan hin beenne kanan sii godhaa kanan sii kennaa qorichan sii kenna jedhee yoo namni si waameera ta'e qorichi sun maalidha yoo jettee namaan gaafattee hiriyaa kee wajjinidha yeroo biraa viidiyoo waraabdu faana yoo dhatte maal qaba ture qo'ati maalidha mee ishiin akkati seedootti heerumtu hin barbaaddu ofishiitiifis ittiin galtu ijoollee isaa ittiin kennitu ishiin amma kan barbaadde jechuudha tonkolii ishii hojjechaa seedoon immoo akka raata'u kan ishiin barbaadde jechuudha. Nuti ijoolleen keenya akka raataan hin barbaadnu akka miidhaman hin barbaadnu isa dhugaa siin hin jenna jechuudha. Qohi dubartiin kun maalidha kan ishiin kaayeffatte kan ishiin qindeeffatte kottu mana keetti deebi'i hin deebi'u ijoollee konaa fidi hin fidu nan fuudha gaafannee hin fuutu indaa maalidha gaallamuuti akka fu barbaadde moo dhugaan siin hin jedhe. Bakka jechuun ishiidhaaf hin galle hin beenne jechuudha Roosaan. Ishiin immoo akkatti dhaan hojjechaa jirti jechuudha. Gubachaa jirti ilaalamee xuuxamaa jirti jechuudha. Tonkoleen ishii xuuxaa jira dhugaa isinitti murtaanaan jechuudha. Sumayyaa kana jechuudha. Mee isatti kana dura ansi dallansiisee qoricha siyoo baaseedhaafi jetteetu jechuudha. Kinoo haala kanaadhaanii birrii mormatti keessatoo jirti jechuudha. Waa itti hojjattee waa itti gooteetu kan isheen dhufte. Yeroo darbe maal jette seedoo fi Roosaanii waliin fuudhu. Garuu jette waliin hin turanii yeroo muraasaan booddee walii kun maal jette Sumayyaan jedhaa jettee naxiba lafa nuu keessee turte jechuudha. Naxiba sana immoo akkamittiin akka ta'uu qabu kinoo haala kanaadhaanii morma isheetti irratti taphattabseeftee jechuudha. Hiiteetoo jirti jechuudha. Ishiin akka diduwayyuu taateetti jechuudha. Akkuma dhufteen jechuudha. Inni ishiin immoo dhudhungattu immoo jechuudha. Fakkeessa dhudhungachaa jirti. Ishiin keenya isuma dhugaa dhungachaa jirti. Ishiin sun immoo fakkeessa dhudhungachaa jirti ofitti qabaa jirti jechuudha. Ani akkati miidhamtuun barbaadu. Ati hiriyaa koo dhugaatidha. Aniifati waan hundumayyuu wajjiniin dabarsineerra. Waan dabarsine hunduma immoo baasnee miidiyaa irratti isa odeessinu miti. Ani Roosaadhaan nan jaaladha jedhee yuutuubii irrattis dubbadhee hin beeku. Amma hammadha malee jettee amma immoo kan ishiin dubbachaa jirtuu fi ishiitu abbaa manaa ishiitti heerumaa jira jechuudha isa dhugaa. Qoy amma kan hin jedhu jechuudha. Hiriyaa kee fuudhee sitti maani kan obboleetti jechuudha. Obboleetti deebisee obboleetti fuudhee jira. Ani ofii kooti kan hin beeku jechuudha. Siima nama lama ta'anii jechuudha. Obboleettiin deebitee abbaa manaan ishii obboleetti ishii kan fuudhee jechuudha. Inni gala'een yaadanna qo'ani kan maalidhaan isiniin jedhame maa dhudda qoricha namaa jettee dhuddaa jettiin jechuudha. Ishiin kun immoo Amaariffa hin beektu. Amaariffa garuu sirreeffachaa jirti isa dhugaan isiniin jedhe baruutti jirti jechuudha. Ani Oromiffas bareera jetti amma yoomitti qoy akkattidhaan si gowwoomsite amma yoomitti. Ani jechuudha kan yaadaa ture jechuudha yeroo darbe gaafa isaan viidiyoo hojjetanii feelloo ilaallatanii jedhanii isarratti kan ishiin hin dubbanneef jechuudha. Haaruu dhabdee isinitti hin fakkaatiin gubachuu dhabdee isinitti hin fakkaatiin
garuu nu if gaaffii ta'eme otoomee kanaafanii akka seedoonii fuunis barbaada akka seedoonii anis seedootti hin deebineef barbaada nuun jettee nutti himte haa ta'uu jechuudha isa biraan immoo osoo nama gaarii ta'ee ishii kanaan akka jettee jechuudha osoo nama gaarii ta'eera ta'ee fuudhee hin baasu ture kana dura fuudheetu baasee argiteetta inni fuudhee baasu malee qabachuu hin beekette jechuudha akkamittiidhaan waggaa 10 guutuu wajjin hin jiraatte akkamittiin ijoollee lama isaaf godhatte kun if gaaffii guddaadha jechuudha kanaafiyyuu haala kanadhaan egaa waa'ee kuwaasamee jechaa turte oddishaaloo ittiin sin jaaladhaa sin kabajaa ati obboleetti koo qaaliidha jettiin jechuudha roosaan jechuudha anannaa aarsite dhugaa dubbachuudha farra maaliif bakka namni si waaman dumatti deemta boru jechuudha dhugaan siin jedha of eeggannoo godhi morma kee akka isheen sirraan kunne jechuudha morma kee sirra ayyuu gidduu madaamiin kiyya na waamte kanaaf iyyuu jechuudha roosiyyee baay'isiitii of eeggadhu waan seedoon siin jedhu dhaggeeffadhu lafa deemtutti immoo namaan mari'adhu yeroo ammaa kana namni arraba mi'eeffateetu lafan taane allayyaan taanetti nama hoofaa isa kana siin jenna egaa siin jaaladhaa siin kabajaa abbaa keessan jaaladhaa jechaanii turte jechuudha itti waa qabaa jechuudha isa kanadha kana duwwaayyuu osoo hin taane beesan illee jechuudha guyyaa intallee maraatu sun jechuudha maal jechaanii turte isinitti fakkaate ishii fi seedoonii wal jaalatanii too miti garuu immoo waan addaa wayii waan miidiyaa irratti hin baafne ni qabu jettee jechuudha ani fi seedoon immoo gargar hin baanu seedoon kampaanii miidiyaa irratti hin dubbanne ni qaba isa kanaaf immoo anatu hojjeta waliigalteen keenya waa waggaa tokko waa waggaa lamaa miti waggoota dheeraadhaafi biddeen kooti aannan hojjedha jetteetu jirti jechuudha ammas qormaata qaba jechuudha isa dhugaan siniin jedhee warri bilbila roosaa qabdanii jiraachuu dandeessu oromoo ko bilbilaaf isa dhugaan siniin jedha namni gaafa badu namatti hin tolu yoo ta'u baate gaa'illi kun haa turu ilmoon namaa jechuudha jechaa turtee dubbachaa turte jechuudha shinis akka namni seedoo jechaanii turte jechuudha asumaanis immoo jechuudha bakka annaa isheen amaariffaa asoftuyyuu jechuudha asofsiisuyyuu seedooni anumaan ittiin tolle yoo nama kofalchiiseyyuu jechuudha jechuun akka daa'imaatti akka isheen asoftu gochuu hin qabu ture ofiisaatiidhaaf isheen afaan oromootiin asofte inni immoo hiikee qalxaffii jedhanime kan dubbatamuu qabu wanta dubba isheen amma fakkeenyaaf amaariffi maal akka ta'e maalitti akka hiikamu waan hin beekneef jechuudha isa dubbatamuu qabu isa dubbatamuu qabnes dubbachaa turte jechuudha ayyoolaan manaan siidaa qabattis akkasiin siitaa kun immoo namitti jechuudha inaaffaa guddaa uumee jechuudha ija keessa babaasisaa soo jira jechuudha na magaalaa amma keessa jiran mana amma keessa jiran kanas iddoo jiran kanas hojii isaanii maalii isaanii jijjiirratanii bakka haala jiruudhaan sumayyaan ga'ee mataa isheetii qabdi roosaan ga'ee mataa isheetii na biraa qabdi jedhee seedoon amanamummaadhaan itti walii galaniiti malee dhuguma ani hin beeku jechuudha jechuun akka nama bilchaate tokkotti jechuudha daa'ima miti ijoollee waggaa 18 kan calluma wal qabatee bakkee garaagaraatti galu malee namni bule waa yaada isiniin jedha isin amma subscribe naa godhaa shaaloo